بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتك كن جرى جرتو بقربين قيار راتين سنجاي سنين جتة وانين الرقة بدي سنين بدي هادي واي نما ولد درو يوكاو مو نما ولد تناقو وانجدن نما إذا كان الراها ساتو كفو يعني إذا كانت سنة تجيسا سنة رامو في دنيا أكاسي جدو دي أمسي سوية چودا نما ولد درو ولد ناقو لين جاما سني فسوكرا ساقنتات تنسينين دراتي أسرتيني seenaa wayii yaadadhee zamana duriigaa akkuma beekamu gaaf tokko namicha tokko jira jedhan namichi kuni gabricha isaa gabaa baase yookaan magaalaatti baase gurguruudhaaf nama gurguraa beeka namni gurguramu kuni maali gabricha akka aadaa duriitti namni bitamee gurguramee walirraa bitama saniif gurguruudhaaf gabaatti baase akka aadaa duriitti immoo akkuma loonii kana loon gizee gabaatti geessan ka akkuma aadaa keenyarraan kanaatti aybiin isaa maali rakkoon isaa maali akkam jedhanii wal gaggaafachuun ka amalli isaa akkam jedhanii wal gaafataniimi namicha gabra gabaa geessee gurguruu kana gaafatee amalli isaa maali akkami amala akkamii qabaa jedhanii gaafannaan waan takka gabrichi hiyya kun waan takka amala ni qabaa je tokkitti immoo kanin sihimu nama walit diraaje nama walitti naqaaje akkasitti duuba santaanaan homaa rakkoo hin qabduu jedhee fudhatee gale jechuudha xiqqoo nama fakkaatti malee wanni kun guddoodha beeka akkasitti gabaarraa maallaqa isaatiin bitee galee haadha manaatii fi abbaa manaa jidduu gattaa'e namichi kun akkamitti walit diruu qaba kaje'uuni gattaa'eetuma maal jedha haadha manaa isaatiin abbaan manaa keetii atin beettu malee sirra fuuchuu deemaa sirratti fuudhuudhaafi jeen sirratti fuuchuuf akkamin godhadha jetteen isinis akkamin godha jennaan malan sii baasaa je haaya mee mala maal naa goosaa jennaan hoggaa inni halkan hirribaa ka'e hirriba deemuudhaaf ka'e takkaa'oo immoo rafuudhaaf sagalee hirribaa mul'isee hoggumanni kurruufe yookaan immoo rafiitiidhaaf qoke ka haa jedhe yeruma rafuusaa hubattee sagalee hirribaa dhageessee argamsuusaa dhageessee wanni fudhadhuuti hablee wayii fudhadhuuti areeda isaa kanarraa waa xiqqishoo muriiti akkasitti areeda isaa sanaa lafa kaayadhuu jeen areeda isarraa muradhuuti akkasitti duuba isinis kana qophooftee dhaqee immoo abbaa manaa yookaan immoo jaarsa isiitiin maal jee isinitti fakkaate kophaatti dubbiin iccitiidha haati manaa keetii si ajjeesuuf deemtii jeen si ajjeesuuf ati ammoo nan amantu mee galgala akka nama irribaaf rafee jedhiiti kurruu fi sobiiti sagalee irribaa mul'isii jeen akkasitti duuba yoo masiini sin ajjeemni ni gartaa jedheen ofirraa eegi sirriitti edena si ajjeesuudhaaf deemti jeen galgaluma irraa kanaa'uu si ajjeesuuf deemtinii shakkaa jeen akkasitti jechuudha inninis immoo akka namichi yookaan gabrichi isaa itti hime kana maal godhee isiniif fakkaata galgala rafanii waliin eega rafanii booda ni kurruufe duuba ni kurruufe jechuudha abbaan manaa yookaan jaarsi kun sagalee irribaa dhageessiseeti ni uurse akkasitti duuba sagalee irribaa hoggaa dhageessu daftee deemtee hablee fiddee wayituma isiin areeda isaa qabattu tuf jedhee irribarraa ka'ee habalee saniin akkasitti ajjeesee namichi kuni maal godhe nama walit diree lubbuu namaallee balleessee akkasitti haatimaan jaarsaaf jaartii akkasitti baddee ajjeechaallee halaal godhatanii akkasiin wal ajjeesanii saniif namni walitti nama diru namni walitti nama diru takkaa'uu walitti nama naqu khayrii hin qabu ajjeechaallee ni fida akhiraatti illee gaaffii qabaa kanaaf nama waliin naquun waan akkanaa qabdi namni nama walitti naqu tokko jannatallee hin seenu jannata rabbii sanillee argachuu hin danda'u akkasitti duuba waan saahireen yookaan namni sihirii godhu tokko waggaa tokkotti balleessu namni nama walitti naqu guyyaa tokkotti balleessaa jedhan namni yoo sihirii nama godhe
osuma jedhu osuma gadi cofu osuma gad deemu du'aami yoo rabbi nama godhe namichi nama walin naqu arra waan takka uumee gochuu danda'a. Kanaaf obboleeyyan keenya nama walin naquun hedduudha hamaadha. Rabbal aalamiinaan ayata quraanaa keessatti illee dubbatee jira jechuudha. Waylun likulli humazatin lumaza jedheeti achi keessatti dubbatee isa nama hamatuuf ibiddi akka sabate rabbiin nuuf himee jira. Isa nyaaraan nama komatu jira. Nama afaanin nama komatu jira. Hatta afaan bira kutee nyaaraan nama komata. Ija kanaan nama komata. Gizee namni dabru akka jedhee ijaa wal garsiisaa bara. Akkasit duuba rabbal aalamiinaan dubbatee jira jechuudha. Nama walin naquun kun waan gaarii miti. Waan ibidda namaa sabachiisuudha. Gaaffiin ni jira. Rabbal aalamiinaan maal jee? Maa yalfidhu min qawlin ilmi namaa maa yalfidhu ahadun namni takka illee hin dubbatu min qawlin jecharra illaa ladayhi raqiibun atiid illaa ladayhi isa bira jiraatu malee je wayita inni dubbatu san waan namni dubbate namni tokko haasaa takka illee hin dubbatu wanni hunduu ni barreeffamtiyyaan ni nyaannaa ni dhunnaa ni nagannaa ni gurgurannaa ni binnaa kunillee ni barrooftiyyaan haa ta'u malee jechi sawaabaa fi qixaaxaan immoo ni sabataa wanni faayidaa hin qabne immoo booda irraa balleeffamtii yamhu Allahu maa yashaa'u rabbiin ka fedhe irraa balleessa ka rabbiin jeesan akkasit duuba illaa ladayhi isa bira jiraatu malee namni tokko waa hin dubbatu raqiibun atiidun raqiibii fi atiid maleekaan lama ceekuu bitaa mirgaarra jiraatan malee jechuudha. Maleekaan lama tokko khayrii barreesse tokko hamtuu barreessa jechuudha. Raqiibun jennaan ammallee qeexaan atiidun jennaan ammallee duuba tiksaan jechuudha. Haaya duuba obboleeyyan keenya raqiibii fi atiid akkasin duratti barreessan jechuudha. Ni tiisan jechuudha. Duuba obboleeyyan keenya namni waan takka waan kophaatti dubbanne tokko namni kophaatti waa haasa'u rabbiin isa argaadha. Maleekaanis immoo ni barreessa. Kanaafuu wanni nuti nama hamannu kun waraqaa irratti nuuf galmeeffamaa jira jechuudha. Ergaan rabbi alayhi salaatu wassalaam waa'ee hamii ilaalchisee maal jee? وعن حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجع ربي نجي لا يدخل الجنة نمام مرق فدا نمني نما ولدرو جنة هنسين جي النمام نمام جتون نميما جتودا نمني نما ولدرو نمني نما ولدتنقو جنة هنسينو حديث كان بخاري مسلم تقباسي حديثني كل ليدا جتش كونيس جتش إرجما ربيتي جتش نما براتي متي جتش شيطاناتي متي جتش إرجما خينيا رب راته عليه الصلاة والسلام كناف جلا مرامجرا نمي تكو hojiin isaa nama walitti dira taanaan sanirraa haasawa tokko fuudhee kanarraa haasawa fuudhee waan laal akka mistiraatti yookaan akka icciteetti isa kanarraa waa fuudha bar fuudheeti abaluun sun akkana jedhaa jira jedheen akkasitti haasawa waggaa fuudhee isa sanatti geessee abaluun sun akkasiin jedhaa jira hin dubbatin jaan inni sunis immoo akka iccitiitti ni arrabsa akkasii haasawa fuudhee jechuudha. Isa kanarraa fuudhee sanatti geessaa sana fuudhee nigiriitti jira jechuudha. Daldaluutti jira jechuudha. Haasawa daldala namiimaa daldala ni nagada jechuudha. Naganni kun nagada ibiddaati malee nagada jannataa miti. Namni sulma wanni nagadu waa lama tokko jannata nagada tokko ibidda nagada jechuudha. Duuba saniifuu namichi kuni namiimaa nagaduutti jira jechuudha. Nama namiimaa nagadu rabbi nun taasisini rabbi nu haa eegu irra guddaa hojiin keenya wanni itti baay'atu namiimaa yoo hanqate yoo nama hamachuu hamiidhaa fi namiimaa wanni amma guute achidhannu yoo jimaata qamahuudhaaf gatteenye wal hamanna isa kanarraa haasawa fuunee wal hamanna yoo lafa magaalaatti wal agarre wal hamanna yeroo hunda hojiin keenya hamii ta'ee jechuu jedhu obboleeyyan keenya. Kanaaf fi hadha alhadith waciidun shadiidun linnammaame hadiisa kana keessa qixaaxa jabaa jira
qixaaxa jechuun rabbiin baallame linnammaami nama walit diruuf wasa jedhaanin namimati kanaafuu ni dhorkee nama waliin naqanii walit diruurraa jedhan. Duba obboleeyyan keenya ammaasis hadiisa biraa keessatti waa'ee namimaatii fi waa'ee fincaanii ilaalchisee insha Allahu sagantaa yookaan immoo kutaa lammaffaatiin walit deebinaa insha Allahu. Ammaafuu insha Allah warreen chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe nuuf godhaa. Viidiyoo kana immoo like, commentii fi share nuuf godhaa. Kutaa lammaffaatiin walitti deebina insha Allahu. Namimaa waan jedhamurraa insha Allah kutaa lammaffaatiin walitti deebina. Hangasuu viidiyoo kana daawwadhaa share nuuf godhaa insha Allahu.